an amma hunda caalaa maal isinii dhaamuu barbaada waan isinii dhaamuu barbaadu an ila ani maalinni dildila an dhugaa tokko wanni isinitti himu kana jaalatus kana jibbitus ka beekas kanarra guddaas kanarra xiqqaas ka waan isinii himu tokko qofa wanni isinii himu ani ummata oromoo kanaafi akka dildilaati tokko kana qabadha akka dildilaati anamma yeroo kanatti waggoota sadan arfan shanan kana ila ammaatti akka dildilaati fallaaginnaata fallaagii warra wal agganaanya usanii jechuudha an durriyyallee amalaan itti dhiyaadhee quba qaba hayyootallee amalaan itti dhiyaadhee quba qaba sheekotallee amalaan itti dhiyaadhee quba qaba warra biyya bulchullee amalaan itti dhiyaadhee quba qaba informationa guutuu qaba jechuudha informationa guutuu qaba namni naan hin dubbanne hin jiru wanni irra deebi'ee isinitti kana jechuun immootu asliin maqaa si balleessuu miti dabarsee si kennuu miti nama sii mormu isinii galee miti garuu anama wanni isinii dhaamu akka waa'ee keessan waa'ee saba bal'aa kanaa quba qabuu tokkootitti kijibaan maqaa ofii waliin balleessina anama yeroo baay'ee waan sani kijibaan maqaan taane maqaa namni hin qabne walirra hin kaayin kabadii qabu immediately ragaa wajjin sagalee yoo jiraate sagalee wajjin maallaqni yoo jiraate maallaqa inni galche risiita wajjin ergi kasanirra hafeen hooma namni sun sirra bareedaa ta'eef hooma namni sun sirra waa qabuuf nama tattaafatu ta'eef dalagaa bakka isaa sanii ariitee dalagachuu barbaadduuf waliin saaxilina maqaa waliin balleessina jechuudha amma laal namni haasofni kiyya kun hin taane masjala na rabsu baay'ee jira amma isinii galemi ati jaaladhu jibbi gowwaan ati gowwaa jettuun kuni atiin jooriin nama jooriin jaalatuu fi nama jooritti dhiyaatu atiin immootu nama abiyyi soddaati gowwaan maan ati argitu kun you now understand me you know ija bitaaf ija mirgaati jechuudha hina amaashinoo hina ammoo nama baay'ee jaaladhuuf dinqiseeffadhuu fi hattoota wajji saaxiluunoo asiin si saaxilla asiin soddaan si hiisifnaa jechuudha amma si galee soddummaa nuti ko waakkannu siyaasa jiraattu garagara jennee waakkannu kaleessaa soddaa kiyyaa biyyi jennaan tiktookii kiyyaan gabbara kafaltaanaa jedhe nama 95 irratti full confidence kana jechuun dirqama mikooti nama wajjin jiraatu dirqama siyaasa keessa seentee boxoon qabdu ko freedom speech amma si galemi ani jawaarin jaalachuuf dirqama kaafaa ta'uu qabu abiyyin jaalachuuf dirqama bilxiginnaa ta'uu qabu marroo jaalachuuf dirqama abaaw ta'uu qabu jechu I am person your doctor no doctoran dhukkuba keessan nama yaalu anamma dhukkuba keessan san isinii yaalaara waddarkam xallaham waan ansin jedhu kana qabadhu dhukkuba keessan yaalaaraan akka isin walin miineef sobaan maqaa walin balleessineef booda lubbuu walin balleessineef amma sii dhaamaara ana haa kijibu haa dhiisu tokkoffaa kijibaan maqaa walin yakkina ani waan hubannoo baay'ee waan isin jawaaritti ergitan barreessitan waan beekuuf nama badii qabu hin dhoysinaa jawaarii miti anaa wallaalaa kanaafuu ergi amma si galee nama badii qabu ilmoo haadhateetti yoo taate obboleessa keettiruu yoo ta'e ana waggaa 27 dukkana keessaa si baasuuf si barate kana yoo ta'e hin dhoysin amma si galee anaa kana ka waggaa 27 siif barate ka hayyuun guddaan addunyaa doktora jedhee waamu kana yoo taate nan dhoysin na dhoysisin jedhaan jiru yoo ammana keessa taa'ee badii ummata irra dalagaa jiraadhe haati seenaa dhokattee dabarsitee na kennuu qabdi jechuudha amma sinigalaara waan asin jedhaaru sigalaara yoo haati seenaa ka mana keessa dhokattee badii waan ummata kana miidhu ilmaan haadha hiyyeessaa miidhu kana dalagaa jiraatu taate ani jaartitii jedhee harka irra qabuun qabuu jechuudha
dabarsee kennuu qaba obboleessa kiyya yoo ta'e amma si gala garuu mootu homaan gurraacha ta'eef aslii waan akkana dalaga gurraachinu maqee waan jibbituuf gocha kana keessa asliin harka qaba yookiin kadhiin harka qaba jamaal harka qaba abbush harka qaba ayyalachi harka qabdi abbabechi harka qabdi jechuun qabdu usin jechuu barbaadate amma aganyaachuun waan asin jaa'iru kasani raafeen shiftaa kabiyya keessa jirus kabiyya jirus kabiyya ba'u foffolataa jirus saaxila ilmaan hiyyeessaa haraa galfattu amma sini galee waan asin jechaa jiru shiftaan baalageen hattuun gantuun gandan qabdu gosan qabdu saaxiluudha furmaanni saaxiluudha seeraaf dhiyaatti jechuudha seeraaf dhiyaatti jechuudha amma sini galee walii yakkina waan kanarratti sirritti hojjedha sinin jennaka ijoolleen keenya tokko moo yoo irrallee hedduu dubbachuun barbaadu haa ta'u ammaaf isuma dubbadhu hunda dubbannaare mukayyamni kiyyamaa odda kaleetti waan hunda dubbannu kanuma isin jenna kanuma isin jenna Stepin itti aanu kama kawannooti an gaafa warra gandaaf ganda bakka bu'eetiniin ummata haadha hiyyeessaa dararu kana ilma hiyyeessaa dararu kana gaafa shiftoonni kuniin bakka qabatan Stepin itti aanu qabsoon ka feemasoota tiyyan abukaatoo feemasoota modiitaroota warra achi deemee dubbii geessu ka itti aanu isa jedhan warri sunillee of eegaa yaa ammuma isinii hima deeggartoonni feemasa warri garee ijaarratanii yaatan amma fakkeenyaaf ka gizee akkas amma ka itti aanu isa jedhan isa saaxilama jedhan amma fakkeenyaaf deeggartoonni kiyyan jiran amma warri akka sabriyyee faa warri akka biiftuu faa yoo badii qabaatan gamasiin warri gastii mubaarak irra taa'eetiniin dubbii kakkaasu warri akka boonaa baalee faa warri akka waan akkasi itti aanu akkasi jedhan odeeffannuma dhaga'e isinii muufi warri gastii irra deemtanii albaatanillee namni jechuma hedduu deeggartoota kiyya hedduu gastillee galchuu modiitaroo kiyyallee hedduun galchuu waan san irratti steppin itti aanu waan akkasitti jecha dhaga'e akkasi rabbi si haa eegu ragaan nutti funaanamaara jechumaafi nullee ragaan nutti funaanamaara jechumaafi ani odeeffannoo isinii himaara gowwaa jedhe ani isinii himaara wallahi ka itti aanu akkas jedhan amma barreen gadda gizee tokko gargaarsarratti deeggaraan kiyyaaf ka mubaarak akka malee wal dhayaa ture hima waan akkasitti yan wallahi ani isinumatti himamaa kono isinitti hima rabbi yoo nu baase malee akkas jedhan jedhanii kaa maal waan jedhanii kijibaame wallahi balaa feemasoota irraa ka'eetuyyuu gandaaf ganda walitti naqee jedhan jaarsota illee jedhan warra jaarsummaa haasaa ture sheekota jaarsota warri jaarsummaan mallaqa fudhataa ture dubbii tana fidna jedhe wal qabata bar ganaa gayyaa yoom gadi yaa'e hin jiru namni hafu hin jiru dhugaan haadha hiyyeessaa gana nama hunda gagguura ganaa gadi guura gana namni ganaa gagguurama tokko afaan jiru rabbii kiyya dhumne ka anfaana mi daqiiqa na waraabaa gizee amiira keessa galee akkatti nama xallatu kana
sanuu Jawaar na jaalataa na deeggaraa miqxirqisee natti dhiyaataa siin beeku dhimma saba isaa irratti ilma isaatu dabarsee kenna Jawaar Jawaar si qabnaan allaqee akka waan naakirii munkar si qabeetti lakkaayi yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiitii yada fi harka kennadhu wallaahi Israa'el akka waan Israa'el si qabeetti allaqe Israa'el addunyaa gaafa lubbuun jirtu si qabu Jawaar gaafa qabrii buute akkuma gaafa qabrii gabbuute Israa'el si qabu addunyaa gubbatti bakka ati deemtetti goda ati seentatti jala seenee kan si qabu Jawaar በጣም ችግር ነው amma namni rafaan jiru bar warri asirraa fafakkeessu kun hundi isaa rafaan jiru shuguk coraan intin siya dafa harka kennadha jechuudha barbaadeeti warri badii qabdan ijji sixu bakka jilbiifadha harka kennadha anama ijoolleen baay'een jaarsummaa itti nu dhaqinaan jedhan naan jettan keessaan faa dhuftanii daffaaridha ammoo isin inde waan kanaayyuu si godhaa jira hoo naan jedhe hoo anaa kana qooyi namni ashaangulliitti waan lubbuu qabu isinitti hin fakkaadhu ani qooyi aniin kun waan lubbuu qabu isinitti hin fakkaadhu gisee ittiin ergachuuf tattaafattan jaarsummaa duraan inde har'a ta'uutu maal jettan garuu osoo hin taane obboleessa du'aa jiru kan obboleessa ofiitii obboleessa isaallee ta'uu baatu miskiinni gadi ba'ee gartee miidhamaa jiru kuni wal argaa jirra namni garaa jala wal qabatutu jira erga gadi baasu taate obboleessa kee maan taane obboleessa kiyya maan taane gadi baafamee kennamuun dirqama jechuudha kanarratti hojjechuun barbaachisa amma gaafa dhayitee koomantii jedha namoota gartee Jawaar maxxanse gaafa dhayitee ilaaltu namoonni nama cinaa ofii ebaluu namaa dhiistan kan namaa gabbaaf ta'u jecha jedhu jira jechuudha yoo dhugaa ragaatti qabaate abbaa fedhe haa ta'u ragaa wajjin akkuma reeffatama kaasaa turte jechuudha kanaaf kanarratti xiyyeeffachuun gaariidha walti intallaa jirra wal madaalaa jirra warri isin irraanfattanillee jira jechuudha caalaaltanii kutaa wanti kun yoo qulqullaa'e jalqabarraa kaasee hanga ammaatitti hanga wanti kun qulqullaa'utti nageenyi hin bu'u ammaa guyyaa lamaan kana keessaa nageenyi bu'ee jira kanarratti hojjechuun gaarii isiniin jenna ulfaadhaa galatoomaa wanti kun cimuu qaba miskiinni haati ilma tokkicha biyyarraa qabdu booyaa jirti biyya keessaa imimmaan dhangalaasaa jirti garaan haadha sanii isinitti haa dhagamu wallaahi yoo garteetiin cubbuun namni kun gartee dalagaa jiru ji'a kana keessa hin deebine wayiif Jawaarillee waan kana fide wallaahi osoo nan ajjeesin jedhamu du'aa jira osoo an haadha tiyyaa tokkicha osoo nyaadhee garaan qabu jedhee booyaa jiru miskiinni badii tokko malee du'aa jira waan kanarraa wal jala waliin qabatina gabbaasaa ol kennaa kutaa kanatti intallaa jirra garuu argaa jirta asiliyatillee jechuudha garaa jala ol kaa'aa garaa jala waliin qabatina gabbaasaa ol kennaa kennuun